Itti marami mama maaleedha. Itti marami. Exactly. Fuuldura facaase garte. Fakkeenyaaf allaattiiwwan akka dhiiraa yeroo allaattii shamaraa takka argee boona gartee addunyaa irra jirre tana goflaa silaa duraan cufatee deemu bannee akkasitti goostota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota furtutoota reebiiman akkam nagaa fayyaa jirtu sin jenna baga jiraatan baga nagaa taatanii warroonni irra deebi'an gara chaanala keenya dhuftan anaaluuf baga nagaa dhuftanii sin jenna. Subscribe gochuudhaan maatii keenya nu ta'a isin jecha viidiyoon keenya yoo isin tolu taate like fi share akkasuma gartee walii gootuudhaan wal biraan gaasii jenna. Shifeera ni beektan biyyatti makiinaa namaa oofeeti akkasitti sanirraa waa argate waan achirraa dalageessaniin ammoo abbaa makiinichaatiif galchaa jechuudha. Waa'ee kanarratti viidiyoo sanni akkas wal fakkaatu kabadee sidhan mee viidiyoo sana laaleeti viidiyoo sana erga laalleen booda walumaanuu yaada irratti kannanna ni eegaa. Hanga dhumaatti noo jilaala. Isin udah kumpul mau ante, wallah video dan lain banyak kita kegeran nyate juga, wallah lagi. Nanti kayaknya orang mau dah gerak orang Jawa itu juga. Yo tidak mau ambil lagi karu, nama bermu tu tak ada kongko. Naga aja yang mana naga kahati, malah kita kan ni sih. Akan mau ambil lagi dah. Nah, sebenarnya itu jangan kalbi nojas. Nah, ular apa jasa kata? Ular apa jasa? Lah malah ini kalau lapar ya. Kul fi jana kan jangan. Subhanallah. Subhanallah. Abshir bro, abshir. Abshir. Jadi. Ini dah berjaya. Ni amma video kanarratti maaltu isinii gara maaltu asirraa isinii gara jettanii yaaddu. Fakkeenyaaf amma video kanarratti yeroo gartee ilmi dhiiraa tokko xiqqishuma sirra wayyaa qabaatee gartee gaafaati konkolaataa isaatiin hojjettu akkasitti gartee waan hojjette sanii fiddee kabajaadhaan isatti kennite gaafa wanni daleeddaa hagana akkamitti haga kana dalaguu dandeesse. Maybe riskiin wanni ati daleedu magaalaan gabayaan jiraachuu dhabuun mala gaaf ammoo magaalaan ni jirti yeroo sana magaalaan immoo bashaqi maallaqa yeroo immoo yeroo takka magaalaan qallatuu fa'aa dandeessi yeroo akka isaan fa'aa ta'uu danda'a fidee haganaan dalagee jeen itti kanne yeroo kana akkamitti hagana daleedaa jeen minaan maal jeen fuuldura facaasee jechuudha. Kun garuu quufa yaani tujjaarota quufa tujjaara tokko quufaa jira. Ulau jalan bana, ini tu apa sebenarnya? Miskin tu apa sebenarnya? Sehingga full jalan juga. Garum aku pun gari biti, please. Waroni gerti wan akana ilac akana kapten, apa kerja? Gari biti. Ini ada rantana. Full rati malak apa jaste, kursi konkolata hedi rapuran. Isa abi rati adil ya kasih tuh ini hari itu san. Rabbin si kormat aku gerti wan kana udah aja. Rabbi si habis. Gaaf tokko garuu fidee rabbiin ulaa isaa dura gaafa sadhaaf hin irraanfatin gaaftu nammoo yaadatu. Mee waa'ee kanaa wal qabatu irratti seenaa jara lamee tokko gurbaa tokkotu kadhataadha gaddara deemee waan kadhataa jiruufi akka jarraa ta'e ulaa dargaggeessa amma fuudhee isaa fuudhee amma gartee jaartii isaa tanaa wajjin nyaata qopheeffatee waa hunda akkasitti dhiyeeffatanii nyaachuudhaaf deeman ulaan itti dhadhaamti. Ulaan kun yeroo itti dhadhaamtu ulaa tana jalaa bane
ulaa meedee bibani jeeni jaarti isaatiin deegaa fuulaa laabantu kadhataadha jetteen. Kadhataadha jetteen guyyaa ayyaama aruusa kiyyaatiin kadhataan maaluma asii godhu maaluma hin deemtu jee gabbee kabalaa fi dhiitichaadhaan gartee akkasitti adee jechuudha. Achi booda adeemsa keessa ni deeman bobbulanii namni tuni osoo deemtuu amma ofirraa jaarsi isii kun eessa akka kute nagarre namni biraa fuudhee amma yeroo lammaffaa kanas yeroo namni biraa fuudhe kanas kana wajjinis amma nyaata akkuma qopheeffatanii duulaan itti dhadhaamte. Amma deemii jaarsi sidaa kun deemii ulaa tana eenyu kate baniiti waan haajaa isaanii gaafadhu jeen. Amma ni bantee yeroo bantu akkuma agarteen ijji imimmaan guutame jechuudha. Ni boochi jechuudha. Maali boochi? Ni beekti. Eenyudha jee gaafate jaarsi kadhataadha jetteen. Olla kijeen haa nyaatu nyaata kan nyaanu guutu fuudhee kan nuuf jeen nuti rakkoon qabnu ni qabna. Gartee kan ni deebi nyaate jechuudha. Isii boocha argee maaliif boochaa jennaan inni isa kanaatu jaarsa kiyya ka duraanii sanii jetteen. Garuu inni kunis ni beekaa isa kana. Jaarsa kiyya ka duraanii sanii ana ona beektee jirtaa jeen. Ani jeen isa gaafa nyaataan kadhadhee dhiitichaaf kabalaan na aareessanii bara jeenaan. Si galee jazaadhaan deebi'aa jechuudha. Viidiyoon tuni booda akka seenaa tana waliin fakkaanne isa amma maallaqa fuuldura facaasee deemu kana of eeggannoo gara biraatiin viidiyoo amma asirratti argitan kana allaattiiwwan asirratti argitan kana allaattiiwwan yeroo tokko takka boonoo if goggodhuun tun edaa nama bira qofan jirtu. Fakkeenyaaf allaattiiwwan akka dhiiraa yeroo allaattii shamaraa takka argee boona gartee addunyaa irra jirre tana goflaa silaa duraan cufatee deemu bannee akkasitti goostorchee deema jechuudha. Si galee keessaafuu amma allaattichi inni isa duubarraa kun gartaa isa duubaa argita kuni dhiira jechuudha. Boona ajaa'ibaa muudii if goggodhuu ajaa'ibaa jarri kaan silaa waraabee jira. Duubarraa kan godhataa deemu laala. Isin galee allaattiiwwan kana ni beektan jee yaada. Kana garuu maaliif if goggodhuun ilma namaa qoftii keessa akka hin jirre akka isinillee asirraan barataniif isin agarsiisa jechuudha. If goggodhuu yookiin muudii jechuudha. Muudii fakkeenyaaf shamaraa fi dhiirri tokko fakkeenyaaf karatti gaafa lafaan dhufan osoo deemtuu intalti fakkeenyaaf shamaraa haa taatu dhiira haa taatu akkuma wal duraa duubaati fakkeenyaaf deemtu duraan uumamaan deemtu san irraa qayyartee gara biraatti jallataa bira kutte jechuudha hanga namatti kututti. Innilleen akkasitti yoo duraan akka facaasaa deemu jiraata harka darbee bira kutaa. Maaliif kun muudiidha jechuudha. Muudii dhiiraa fi shamarri ittiin gartee wal agarsiifatanii jechuudha. Kun garuu ilma namaa qofa bira akka hin jirre asumaan badaa jechaadha. Allaattiiwwan bineensota birallee akka jiru kunoo viidiyoo kana seera gaadha jedhe yaada. Okay, gama biraatiin viidiyoo akka ajaa'ibaatti barnoota anis warraa baradhee isinis warraa baratan takka jira. Mee dura viidiyoo tana laallee xumurreeti walitti deebinaa. Shamarran takka jaalallee gaafa qabdu jaalalleewwan lameen badee keessa tattaa'anii wajjin raahaa godhanii taphatanii maal waliin jaanii wal affeeran gaafa argitu isii tanatti maaltu dhagahama? Kan isii san yaadatti. Yaani maali jaalala amanamummaadhaan walumatti haayatanii wal biraan qaban jechuudha. Kan isilleen dhiira biraa hin laalle, kan innilleen shamara biraa hin laalle jechaadha. Jaalala jechuun kana jechuu barbaada. Mee keessattuu viidiyoo irraa dhumaa laaleetii walitti deebina. Fakkeenyaaf viidiyoon kuni waggaa 3 dura kan maxxanfamee TikTok irratti jechaadha. Keessaafuu shamarri Saudi Arabiyaa jirtu yoo haaluma kana keessa kan jirtan taate dhugumatti yoo akkuma kanatti hojjetaa jiran taate mee viidiyoo na laaleetii walitti deebina. Viidiyoo na walitti laala. Alaikum yaa Rabbi ilaala daraantee jabaa shamarran fe'ina bakki afaan bakkuyyaa abbaa jiran hundi isaanii afaan beessa jiran irratti tantana caalaa karaa seeraan hayyamaatiin jirtu maalayyaa tatun akkanaa osoo lafti teenyaan lafa beessumti taatee namni feenya biyyarraa baqatee dhiiraa dhalaan akkanatti qabamu ture. Wallahi baay'ee garaana nyaatti. Baay'ee garaana nyaattanii barreessi shamarran.
Wallahi naati. Maaliif jennaani yooma waa isin gaafatanillee garaan jabaatani. Shamarra meeqa haala kanaan hojjettee maalleen silaa isiin dalagataa baate waggaa meeqa dalagataa baate haala kanaan dadhabdee dhaabbattee osoo hirphi faana jalaa dhukkubuu guyyaa irra ooltee galgalas halkan hanga isaa walakkaas akka direettee sa'aatii muraasa haatee ammas deebitu. Waggaa dheeraaf haala kanaan irra turte gaafa immoo biyyeessitti amma haaran galfadhaa waan dalagadheen gartee bu'aa biyyattiyyatti gad dhaabbadhee gartee haara galfadha yeroo isin jettee silaa biyya qabbuutitti maatiin tokko tokko isin dhalaadha silaa ni heerumti maaliidha jaanii jalaa qisaasan meeqaatamtu jira shamarran akkanaa baay'eetu jira jechuudha. Kanneen miidiyaarra mul'atee jiraatu kan hin mul'anne kana caala kan gartee maatii kiyya jetteetuma ittiin qaccallifte waan hunda meeqaatu jira. Kan maaliin isii hundi jalaa dhabame maatii kiyyaa lakki nyaatanis rakkoo qabu abshir jettee ittiin qaccallifte meeqaatamtu jira. Guys, videoon har'a nuti qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. An ready jedhama. Warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala keenya subscribe gochuudhaan wal biraan ga'a. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.